Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa, kun sagantaa gungumaati. Sagantaa gungumaa keenya har'aatiin akkuma barame arras qabxiilee haala yeroo irratti jechuudha. Keessattuu weeraraa fiinxaaleeyyii Amaaraatiin godina Wallaggaa fi Walloo irratti xiyyeeffate irratti marii taasisuudhaaf as nacinatti kan argamu dureessaa jabaa wajjin dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan gamanumaan isin affeerraa nu wajjin tura. Tole mee dureessaa qabxiin keenya har'a irratti mari'annu kallattiidhaan dhimma weerara fiinxaaleeyyii Amaaraa kan hidhataniin uummata keenya Walloo fi Wallaggaa keessattuu Wallaggaa sadan irratti Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Horroo Guduruu Wallaggaa irratti fi akkasumas Wallaggaa Lixaa irratti kan xiyyeeffate uummata nagaa irratti keessaa uummata daangaa irra jiran irratti weerarri hammaatee jira yeroo ammaa kanatti. Weerarri kun maali maddi isaa jechuun mootummaan akkamitti weerara kana dhaabuu dadhabe yeroo kanatti mootummaan callisee ilaaluutti jira, uummanni dhumachuutti jira, uummanni kun meeshaan qabu yookaan immoo qawwee hidhateen qabu. Mootummaan naannoo Amaaraa immoo uummanni isaanii daangaa naannaa sana jiru immoo akka ofirraa difeensi godhullee meeshaa waraanaallee hayyamee fi itti hidhee jira. Akkasumas immoo humnoonni weerartoonni faannoo fi akkasumas immoo fiinxaaleeyyii Amaaraas immoo meeshaa guutuudhaan seenanii uummata nagaa uummata Oromoo dhaawuu jiranii. Isa kana maalirraa ka'u mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif dhimma kana akkamitti callisee moo ofumaa walumaan qindaanii waan kana raawwachuu jiran? Galatoomii barsiisaa. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa kun yookiin faannoon maqaa biraatiin faannoo fi milishaa walumaa galatti waliin qindaanii hojjetaa jiru. Hojjechuu jechuun kallattiidhaan uummata ajjeesaa jiru. Kuni qaamni mootummaan beekaa waan jedhamu irratti qaamni mootummaan beeka. Mootummaa hidhachiisaa jira waan ta'eef. Daangaa kanarratti haa hidhatanii jedhee ka eeyyame mootummaa waan ta'eef wanti irraa shakkii qabnu wanti irraa garagalchinee dubbannu hin jiru. Mootummaa hin beeka sirriitti. Sigalee mootummaan sirriitti beeka. Fakkeenyaaf yeroo amma dasee naannoo dasee san irratti warri TDF seente namni tokko waa wayii dubbataa ture achirratti. Walloon ተቆጣጥረናት ከወሎ መልስ ወደ ወለጋ እንሄዳለን የአባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን ጀዳ ቱረን አማስ ወንቲ ተአጅሩ ከኑ ኢሳን ከሌሰ ቲቪ ዳን ገባህኒ አከዋን ከነራወተን ዱበታ ቱረን በሬ ነምን ዋን ገራያዴ ገድባፍቴት ዱበታ waan yaadanii jira waan qajeelchanii qindeessanii xumuranii gadi bahanii TVdhaan dubbatan. Yeroo sanitti gama tokkoon mootummaan kun yoo laalte nama eenyummaa ofiitiif ka'ee dhaabbatu shororkeessaadhaan itti farrajee nama gabbahee jenosaayidii uummata irratti labsu akka qaama mootummaatti qabatee waan deemuun tokko. Kanaafuu mootummaan kun warra kana quba qabaa waan jedhu irratti mootummaan kun sirriitti quba qaba akka kiyyatti. Maaliif gaafa hidhannaa eeyyamanii fi daangaa san irratti Oromoo irraa immoo guuraa turan. Oromoo irraa kallattiidhaan waraana qabdan kennaa jedhanii guuraa turan. Warra kaan daangaa Oromootitti ammoo hidhachiisaa jiran. Ka hidhachiisaa jiru bar qaama mootummaatiin. Kanaafuu wanti irraa qabnu hin jiru mootummaa hin beeka sirriitti beeka. Garuu yeroo kanatti uummanni keenya dhumataa jira. Mootummaan biyyattii san bulchu mootummaan Oromiyaa hin bulchaa jedhee addarra jiru kun qaamni mootummaa kun eessa jira? Maal dalagaa jira? Eega uummata bulchaa jiraati. Eega uummata kanaaf dhaabbatee jiraati adda eessa jira? Gara mootummaa deebinu. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa waan jedhaniif waan kaleessa kaayatan biyyattii san akkuma dheengadda jenne biyyattii san dhiigaan dhaabne ammas dhiigaan dhaabna. Eenyummaa keenya kakaleessa የአባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን ወሎን irraa kaane Wallagga seenna jettee jirti bar. Wanti haarofni irraa dubbannu hin jiru. Adda seenti jar mootummaan naannoo Oromiyaa hoo maal dalagaa jira? Kana hojjette ammoo waan gaafii sittaat uummanni Oromoo akka Oromootitti maal eessa jira? Nummaan nuyyuu adda irratti eessa jira? Bari mee biyyattii san of duba deebifnee haalaalluuti dhugaa. Oromoof wanti kun hin mala. Oromoon biyyattii san biyya Itoophiyaa jedhamtu sani ka addunyaa irratti bahee labse ka addunyaa irratti beeksise
kalafiif lafeen caccabdee dhiigni itti jigee biyyattiin sun ijaare duula Oromooti. Asillee fudhadhu karma atileetii kanaatiin fudhadhu warra fiigicha fiigan kanaanoo warroonni bara Abbaayeen Biqilaa bara Oromoodha. Gabbahee biyyattii san si'a duraatiif gurraacha adii keessatti alaabaa warraa ol qabe namni duraa Abbabaa Biqilaati Oromoodha. Adda hoo maaltu nu deebaa jira biyyattii san keessatti? Ajjeechaan kun nuun mala. Bari isaan dura seenaa qabna. Isaan dura namummaa qabna. Isaan dura seera beennaa. Oromoon gaheen isaa kanaa miti sila. Adda immoo loonti kan qabne loon abbaan qabne ta'ee bakkuma gaheetti gorra'amaa jira. Ajjeefamaa jira. Loon irraa booji'aa jiru. Lafa isaanii irraa buqqisaa jiru. Akka jedhan geeffatani. Adda irratti ammoo Oromoon harka dachaafatee taa'ee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kanatti eessa akka jiru hin beeku. Anqaraa jedhee jira. Mootummaan na hogganu hin jiru yeroo kanatti. Mootummaan du'a kiyyaaf hin quuqamne. Mootummaan rakkoo kiyyaaf gabbahee hin dubbanne. Amma mootummaan qabu. Oromoon mootummaan qabu. Oromoon abbaan qabu. Oromoon nama dhiitu malee nama irraa dhiichisiisu hin qabu. Oromoon nama ajjeesisiisu malee nama irraa eeguu hin qabu yeroo kanatti. Kanaafi loon abbaan hin qabne kama dhufetti ittiin qotata. Kama dhufetti aannan dhuga irraa dhuga. Kama dhufetti raasee dhadhaa irraa fudhata. Kanaafi Oromoon yeroo kanatti loon abbaa hin qabne taatee jirti. Loonti kan qabne taatee jirti. Bahanii bakka bahanitti nagahaan galaan jiranii gorra'amaa jiran ajjeefamaa jiranii Walloo Wallaggaa Gujii Hagandhaa keessatti ammoo yeroo kana wanti kun bahee mul'ate malee Oromiyaa keessatti guyyaan namni hin duune actually hin jiru. Okay, dhugaadha qabxiilee bareeda kaastee amma weerarri kun dhugatti wanti kun waan har'aa kana illee miti erga keessaa'u sirni wayyaanee kufee Abiyyi aangoo qabatee as wanti kun darana hammaatee waggaa 4 darban kana keessatti keessaa'u Wallaggaa addatti baaseeti mootummaanis humnoonni nageenyaa mootummaan illee hidhattoonni mootummaa jechuudha. Weerara guddaa irratti geggeessaa turan intarneetii balleessanii akka addunyaan illee quboon qabaannetti addatti baasanii rukutaa turanii amma qaama lamaa rukutamutti jiran yeroo ammaa kanatti jechuudha. Akkuma tanaan durallee gochaa turanii ummanni kun mootummaan humna shanee deeggartuu shanii jedhee ummata weeraru jira, ummata fixu jira ganamaa galgala. Isa kanaan immoo carraa kanatti fayyadamanii weerartoonni Amaaraa jechuudha. Maal godhanii diraamaa hojjechaa turan. Amma tanaan duratti Amaarri haganaa du'e gaafa namni Amaaraa 2-3 achi keessatti du'e yookaan immoo qaamni ajjeesillee hin beekamin tarii diraamaaf mootummaan dubbii kaasuuf fa'a bar dubbachaa turanii miidiyaa irratti jechuudha. Jechuun aktivistoonni isaanii haasaa turanii waan akkasii raawwachuu fi jedhanii numayyuu falfali gowwaan dhoka tokkuma jedhanii erga isaan waan sana dhaadheessaa turanii booda immoo namoonni isaanii namni 5 ta'u 10 ta'u gaafa ajjeefame paarlaamaan osoo hin bahin gadi bahanii iyyanii balaa buusan. Miidiyaaleen hundi balaa buuse sababa saniin jechuudha. Namoota kana diraamaa akkasii sanayyuu hojjetanii ka'aniiti sababa saniin immoo ummata naannoo san jiru irraa immoo kan meeshaa waa xiqqoo harka qabulee harkaa guuranii ummanni akka kophaatti hafu godhanii achi booda immoo finxaaleeyyiin Amaaraa kun tokkoffaa warra qubattoota achi keessa jiru hidhachiisanii jiranii lammaffaa immoo finxaaleeyyiin kun yeroo barbaadanii seenanii waan barbaadan hojjetanii bahu. Isa kana immoo mootummaan naannoo Oromiyaas beekaa quba qabaa ummata akkasii miidhamaa jiru kana immoo ummata ati bu'aa siyaasaatiif jettee adabuu irra darbanii qaama biraatiin illee yeroo ummanni akkasitti miidhamu callisanii ilaaluun kun wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Mootummaa qabna jechuun hin danda'amu. Silas mootummaa harka isaatiin ummata iyyuu akkasitti ajjeesaa jiruun immoo diina irraa dhoorga jedhanii illee abdachuun rakkisaallee ta'u garuu immoo akkamitti ilaalamuu danda'a wanti kun jechuun ummanni ummanni tokko jechuun mootummaa wayii haa dadhabina illee qabaatu bulchuu yeroo itti qaama biraatiin weeraramu akkamitti ilaali warrummaan bulchaa jiran kun xiqqoo mallee taatutti hin dhagahamu.
Moo jechuun ideoloojii amaaraa sana yookaan immoo ristii deeffachuu sana akka ristiin suni amaaraa deebuu fedhii qaban. Amma yoo ilaalte guutumatti akkuma siin jedhe uummata qubattoota naannoo san jiru hidhachiisanii kan Oromoo irraa immoo hiikanii akkasumas immoo finxaaleeyyii amaaraa faannoo dabalatee itti hidhaniiran jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha jechuun wanti kun beekamtii muummicha ministeeraa fa'aan yookaan immoo beekamtii Shimalisiin fa'aa dalagamaa jiru jechuudha. Kanaaf waan kun isaan wajjin waan kana hojjechuu jiran jechuudha moo maal inni waan? Kun beekamtii mootummaatiin alaa miti yookiin Shimalis Abdiisaa warroonni qaama Oromoo hogganna jedhan kunniin waan hin beekne miti. Wama isaan beekantu raawwatamaa jira. Tokkoffaa qaama ala jiruun walitti qabatanii uummata nagaa wareeraa jiru isaanu. Shaniidha jechuun shanii deeggartu jechuun. Sigalee akkuma guyyaa karaa irratti dubbanne saba tokko balleessuuf maqaa kennanii fi maqaa saniin uummata kana cunqursaa jiru isaanu. Mataan mootummaatu ummata fayyaa irratti ummata qulqulluu irratti gabbahee shaniidha jedhee ummata fixaa jira. Fixaa callaa miti adda kallattii arfaniinuu manni hidhaa naannoo Oromiyaa guutee mana barumsaa keessatti bara manni hidhaa baname barri kun. Kanaafi warroonni qaama mootummaa keessa jiran garboomanii ummata keenyallee deebanii garboomsaa jiru. Already ideoloojii warraa kana fudhatanii jiru isaan. Adda irratti namuu fudhachuu hin danda'u. Asuma irratti jechuun olaantummaa warra kanaattu ol baheeti warra kana jechuun immoo warra kana ajajuu yookaan immoo waan kana ittisuu dadhabaniiti immoo yookaan immoo lafa kana yookaan weerara sababa isaan kaayyoo isaan weeraraniif kana jechuudha. Isa kana mootummaan naannoo Oromiyaa illee fedha qaba akka wanta jechuun amma uummanni shanee ta'uu yookaan immoo mootummaa mormuun waan biraa ta'eeti amma wanti kun dhimma lafaatii fi dhimma lubbuuti dhimma jiraachuu dhabuu uummataati. Isa kana irratti mootummaan jechuun amma fakkeenyaaf mootummaa Oromooti Oromootu aangoorra jira jenna. Isa kana yoo ilaaltu immoo wantichi immoo gara wanta wanni nama harkaa dha'u tokkotu jira. Normaalis kan irratti qabeeti. Namtichaan muummicha ministeeraa jenneen waamnu falaqa warra isaanii faana deemaa jiru. Falaqa warra isaanii jechuun akkuma ammaan tana Haayile Sillaasee fa'aa fuudhee beeta mangistii keessatti dhaabee Miliinikeen fidee beeta mangistii keessatti dhaabee ammallee eebjuu warri irraa deeme waan san gad deebisee boonsuu deema. Wanti kun qulqullaa'aadha. Achuma san keessattuu bara Oromoon gahee guutaan qabdu. Warri kun nutti mufataa attin kubbin yaa korfubbinaal jedhanii bar isaanii. Jecha turanii. Attin ku'achuu ennesuun yaa korfu halluu eenyu isaan. Sigalee ammallee seeruma san faana jiru warri qaama mootummaa keessa jiranis qaawwama kana deebisaa jiru. Haga Shimallis Abdiisaa fa'aan baatu. Muummicha ministeeraa qofaadhaa mitiyyuu kanarratti. Haga Shimallis Abdiisaa fa'aan baatu. Nu Oromoof dhaabbannaa jedhanii jiran adda miti isaan. Labsiin beemee wantummaan isaan gabbahanii dubbatan jiru. Du'a uummataa kana wanti isaan balaleeffatan jiru. Hin jiru. Maaliif? Isaantu du'a uummataa kana hin beekne moo qaama ajjeesaaruun beekamoo bar gaafa abbaa gadaa karrayyuu fa gabbaasanii ajjeesanuu bari qaama shaniitti dhufe ajjeesee jedhani. Kanas yoo fidhan herreega shanii. Sigalee ammallee wanti biraan jiru yoo ati gabbaatee waan kana namni lama sadirraa dubbate qaama shaniitti seenee uummata fixees hin jedhe. Already isaan maqaa argatanii jira waan irra dibaniin. Kanaafi finxaaleeyyiin Amaaraa wanti isin karaa argatteeni mootummaan hidhattee mootummaan ajaja mootummaatiin deemti. Wantummaan irraa akkanaaf akkana deebifnu hin jiru. Yaada mootummaa raawwachaa jirti. Mootummatti hidhachiise miti naannoo isaa uummata jiru. Qaama biraattu hidhachiise. Kanaafuu mootummaan uummata Oromoo irraa gaafa rasaasa guure gaafa uummata finxaaleeyyii Amaaraa uummata daangaa sanii qubatan. Rasaasa hidhachiise maal jechuu? Tokkorraa hiikanii tokko hidhachiisu. Tokkorraa hiikanii tokko hidhachiisu maal jechuu? Yoo hiikanii lamaanurraa hiiku. Kun bari gaafa Haayile Sillaasee warri kun gad dhufanii lafa keenya keessatti lafa Oromoo keessatti uummata kana qubachiisani.
Baaleen irraa qabee warri kunneen hin jira haga naannoo keenya Shaashamanneen baatu jechuudha. Uummanni kun nu keessa risti fallaagee hojjinaachuu koo daangaa namaa barbaada daangaa namaa soo dhiiban du'anii barisaan. Namni daangaa isaanii dhaqee dhiibee isaan ajjeesan jiru. Isaantu daangaa namaa dhufee dhiibee ajjeesee du'ee nu ajjeesaniis hin jiru. Iyya mootanno iyya allaqannoo mangisti koodii taale mootummaan eessa jira nu du'aa jirras hin jedhan. Eessatti du'an isaan lafa isaanii keessa namni deemee isaa ajjeese jira. Oromoon lafa isaanii keessa Gondar yookiin gara biraa seentee magaalaa isaanii keessatti Oromoon agadhaa isaan irratti ajjecha raawwatte jirti. Hin jirtu. Isaan daangaa namaa dhiibanii daangaa namaarra dhufanii daangaa namaarra du'an. Achi dhuftee Finfinneen kennaas hin jetti jarriban. Finfinneen kenna jettee gaafate waa jette namni takka gaafa du'e bamiidaachina nyaan gaddalu baagaraachina nyaa maanoor alchaalnim sin jedhan biyya keenya keessa isaan immoo biyya keessa akka jiraachuu dhabe nu biyya keessa takka lammii lammataatitti daangaa keenyarra daangaa isaanii hin deemne daangaa keenyarratti akka lammii lammataatti jiraataa jiran. Kanaaf afaan miidiyaa qabu miidiyaan biyyattii keessa jiru muummicha ministeeraatiif dhalataa Amaaraatiif qofaaf dhaabbatee jira. Wanti inni dhalataa Oromootiif haga OBN hin baatu. Addarratti wanti isaan rikabariin isaan uummata Oromootiif kennaa jiru hin jiru. Completely afaan mootummaati achirraa dabaree amma immoo gara warra Amaaraatiif sirriitti hojjetaa jiru. Quuqama callaa miti ajjeechaa callaa miti rakkoo isaan qabanii waliin gabbahanii dubbataa fi jiru isaanii. Addamu uummata daangaa irratti du'aa jiru uummata lafa isaa irratti du'aa jiru gabbahanii namni hagammaatti waa jedhan jiru. Dhugaadha wanti kun baay'ee wanta nama gaddisiisu mootummaan akkanatti uummata ija lamaan addaan qoodee ilaalu kun baay'ee ulfaataadha. Kana qofaa miti amma jechuun Wallaggaa numaayyuu erga Abiyyi qabatee Wallagga keessatti ajjeechaanis akkasumas immoo dararaan uummata irraa dhaabatee hin beeku. Waan kun akkuma atuu kaaste maqaa shanee jedhu kana erga kennanii fi uummanni dhumatti jira. Akkaataa rakkoo isaallee ittiin himatuu hin qabu. Amma haasaa tanaan dura ji'a 7 moo 8 dura ittaana muummicha ministeeraa dubbatee uummata keenya baraaruudhaa fi uummata keenya daangarra jiru hidhachiisuu qabnaa uummata keenya Wallaggaa fi naannoo Gumuuzii jiru hidhachiisuu qabnaa wanta jedhu dubbatee ture. Yeroo san miidiyaaleen haga tokko waan san akkamitti akkas tajaajilanii dhaadessaa turanii haa ta'u wantichi isumatu hojiirra oole. Ammas gittibbana wanti nuti miidiyaa irratti argaa turre inumaayyuu jechuudha. Namoonni achitti tarkaanfii akkana kan raawwataa turan uummata nagaa irratti raawwataa turanii fi uummata nagaa fixaa turan kuni kallattiidhaan fandiin godhamee fi Gondaritti leenjii fudhatanii leenjii loltummaa fudhatanii meeshaa hidhatanii naannatanitti akka bobba'an. Isa kana beektaa waan falfali gowwaan dhukatu akkuma jenne warri waan godhullee ifumatti maal jennaan waan sodaatu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa cunnuura hin sodaata. Abiyyi Shimallis Abiyyi hin sodaata. Abiyyi immoo nafxanyoota sodaata. Warra sodaata. Gidduu kanatti immoo uummanni nagaa dhumachuu jira. Namni Oromoo dubbatu hin jiru. Aktivistoonni paartiilee mormitoota nabsee qaban taqara uummata kanaaf dubbatanii haga lubbuu isaanii wareega kennanii yeroo addaatitti warra kanneen gaafii nafxanyootaatiin mana hidhaatitti guuree bira taa'uu jira sagaleen qabanii ufiifuu rakkoo san keessa jiru jechuudha. Uummanni keenya gidduu kana sagaleen qabu inumaayyuu aadaa ta'e amma keessaa Wallagga keessatti ajjeefamuun aadaa ta'e jechuudha uummata biratti. Uummanni nama du'ellee awwaalachuutti illee hin jiru. Wanti kun wanta baay'ee nama amma isa qofa miti amma Walloo keessatti yoo fudhatteette akkuma jette miidiyaan harka jiru harka caalu jechuudha. Miidiyaan Habashoota kanarratti fandi godhaa biyyi dhugatti jechuudha. Fandi godhaa miidiyaaleen kun uummata dhumachaa jiru dhiisanii waan xiqqoo funaananiiti hafarsaa oolu. Uummanni attenshiniin isaa gara miidiyaa jira. Uummanni immoo hin dhumata. Uummanni ammoo asitti immoo kan dhumatu immoo sagalee hin qabu. Akkasitti amma fakkeenyaaf kaleessa naannaa Fursee Walloo keessatti jechuudha. Nama gara 30 oliitu ajjeefame. Namni waa takka irraa quba qabu hin jiru. Miidiyaan biyya keessaa waa hundi quba hin qabu. Namoota inni akkuma yookaan immoo diina tarkaanfii irra fudhatamee tokkotti ilaalamee akkasumatti hatta reeffillee hin kaafamne jedhama. Amma kaleessa ta'e odeeffannoo qabnuuni reeffi nama 30 bakka sanillee akka hin kaafamnetti himamaa jira jechuudha. Kanaaf amma kana wajjin wal qabatee kun amma waan mootummaarraallee eegamu qabu sababni mootummaan akka jenne kana kun Abiyyi Shimallis Oromiyaa bulchaa hin jiru teessoo isaatii fi teessoo Abiyyi qofa jalatti qabu jira. Abiyyi immoo
ideolojii warraatii fi immoo sirna miilikalee sana deebisuuf ifatti Amaara wajjin gurmaa'ee amma fakkeenyaaf yoo fudhatte poozishinii silaa namni paaworii naannaa sanitti diqoo paaworii jechuu agartee mana paarlaamaa keessatti haa ta'u immoo aangaa biyyaa gurguddaa keessatti jechuudha. Bakka effektii uumuu qabdutti fakkeenyaaf Oromoon achi keessa yeroo amma TPLF baay'inaan teessoo bakka ijoo waan qabatanii fi sagaleen isaanii hin dhagahama. Yoo rakkoo wayiillee uumanii yoo rakkoo wayiillee uumame sagaleen isaanii hin dhagahama. Amma garuu bakkee sana hunda isaa warra naftanyoota kanaan guutee jira waan ta'eef sagaleen hin dhagahamu Oromoo achi keessatti jechuudha. Kanaaf uummanni miidhamaa jira. Amma kanaaf immoo Oromoon qoodanii cabsutti jiranii waan kun waggaa 4 deemaa jira kan Wallagga lixaa keessatti Wallagga Horroo Guduruu keessatti raawwachaa jiru kun yeroo kanatti immoo naannaa Arsiitti naannaa Harargeetti Baaleetti uummanni nagaan bahee galuu jira haga tokko jechuudha. Maaliif nama shanidha yaanii adamsanii tokko keessaa ajjeesan malee akkanatti ifatti waraana irra labsanii keessaa nafxanyootaan tarii Amaaraatiin bakka itti weeraramaa jirtu Walloo fi Wallagga jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kun taa'ee ilaalu kuni kanuma sirna miliikii sanaan wal fakkaataa dubbiin kun. Cabsanii yeroo kaan cabsan kun taa'ee ilaaluuni booddee immoo gaafa san jilbiinfachiisanii burkuteessanii jiran kanumatti as deebi'u waan ta'eef akkamitti ilaaluu qabu. Kanaaf amma Oromoon rafanii jiran rafneera wanni isin jedheefu kana haga dhufanii si muraniif gaafa eedde muramuun keen oolu gaafa namni ollaa kan kee dhufee sirratti hamate boru anallee jechuun ammoo giddi waan akkasii of duba deebitee ilaaluun yeroo kanatti Wallaggaa fi Walloon irratti wanta akkanaa raawwate Jimma Baalee Arsii qabatee naannoon biraa nagaa qabna jedhanii cadhisanii taa'uun kun wallaalummaa. Oromoon Oromoodha. Oromoon garaagarummaan qabu. Gaafan waliin dhaabanne gaafan waliin hin dirmanne diinni diinaa bari. Diinni yoomuu obboleessa kan kee ta'uu hin danda'u. Diinaa yoomuu walii araaramuu hin dandeettu fagootti wallaalatta malee. Gaafuma walitti araaramtee iyyuu diinni diinaa fagootti eeggatta. Oromoon Oromoo gara wal fiduun qabu. Kanaaf Oromoo yeroo kanatti walii dhaabachuu qabu. Walii dirmachuu qabu. Oromoo jechuun quba kana. Hiddi quba kanaa tokko. Harka kana wanti walitti qabee jiru hidda tokko. Oromoo jechuun akka. Wanti gargar baasaa waan hin jirreef. Tokko dhaamu tokkotu dhiiga waan ta'eef. Kanaaf yeroo kanatti Oromoon dammaquu qaba, walii dhaabachuu qaba, walii dirmachuu qaba. Oromoon akkuma siin jedha abbaa hin qabu. Dhiichisiisaa malee nama dhiituuf hin qabu. Mootummaan hin jira siin jettu Walloon keessatti kaleessa namni 30 du'uun bari homaa miti. Mootummaan dirooniidhaan ajjeesaa jira miti. Mootummaan diroonii gaditti roobsaa jira miti. Inni bari irra deemaa jira yoo dhufee diinni biraas waraane maal kun homaa miti. Mootummaa si waraanaa irra diinni akkami si waraane. Nama si dirmatu hin jirre mootummaa si bulcha jedhutti afaan gabbayee afaan isaatti wanti inni si dubbate hin jiru. Lakki sabni kiyya dhumataa jira lakki lammii kiyya irratti waan akkanaan dalagina akkanaan karaa kanaa waliin jiraanna karaa kana malee karaa kanaa waliin jiraachuu hin dandeenyu jedhee wanti inni lafa kaa'ee ifaan ifatti hin jiru. Sigalee kanaafi gaddeebinee adda kaleessa gaafa Abiyyi dhufeeti Finfinnee irratti wantichi kabajame kana akkamitti Oromoon waggaa haganaa boodatti dhufanii biyyattii kana keessatti waan kana kabajuu danda'an jedhanii gaazexeessonni haga 30 wayii geettu amma caffeerra hojjettee na fakkaata loomii gaafatanii turan. Finfinnee Oromiyaa ዋና ከተማ ናት። በራሳቸው ከተማ ምንም ነገር ማድረግ መብት አላቸው። ይሄ የሚፈቅደው ህገ መንግስቱ ነው ጀት አደረት ገሩ ሰምኒ አዲስ አበባ ጀዶ ጅራ ቢየቲ ሰንኬስ እንጅር ለፍቲ ሱኒ ዲጋ አካካዮተ ከናቱ ጀለጀራ ለፊ አካካዮተ ከናቱ ጀለጀራ ለፊ ሳኒ ረቲ ማነጃራተኒ ጅሩሳን ለፊ ካን ከረቲ ማነጃራተኒ ጅሩ lafa kan keerratti gaddeebisanii si qaxaranii si dhakaa si baachisu. Uummanni kuni hiddumaan si buqqisuu deema. Hiddumaan si buqqisuu deema. Wanti dhufaa jirullee kanuma waan ta'eef kabara Haile Sillaaseetiin, kabara Miliinikiitiin, kabara Teediroosiitiin wanti garaagarummaa qabu hin jiru. Teediroos bara Harariin irratti nama guyyaatti
guyyaa tokko nama walitti qabee bara nama 480 mana tokko mooraa tokko keessa gubeera miti. Wanti garaagarummaan saniin ala ta'e adda wanti adda raawwatamaaru maalinni. Mootummaan kun maali wanti inni adda ta'e wanni inni nuuf fide. Ummata kanarra ummata sanirra ummata darbeerra seenaa badaa namni nu dhufeeyyuu mootummaa kana. Ani isin jedhee ani Oromoo fintaan isaa biraatiif hin ta'u jedhee jira iddoo takkatti. Oromoo fintaan yoo Oromoo finne anuun jiraadhu jechuun magaalaa lafa sanirra malee Oromoo yoo hin taane gochiniif deebiin argaa jirru waan faallaa waan ta'eef ani gaafa Oromoo fintaane eenyuuf hin ta'u. Kana jechuun kallattiidhaan Oromoo lafarraa isinii fixuu dhufeera jechuudha. Ani waan akaakayyuun kiyyanatti dhaamatee dabaree kaa'anii isinii raawwachuu dhufe. Akkuma abbaan gajjee dabar Oromoo dhallee jennee ofitti illee laannu. Ilmoo gogorrii fuutee lukkuu hammachiiftee gaafa kalleen sun gara gadi baatee ilmoo lukkuu waliin keette lukkuu jalatti nammatamtu bare. Garuma bosonaa fi namticha kan ofuma giddiin of jala qabaattan malee giddiin of jala qabaarra malee namticha himateera. Namticha argaa jirra bara dalagaan isaa nu gahaa afaan isaati eeggachuun qabnu. Kanaaf Oromoon akka Oromooti ka'uu qaba. Wanti wadhossan hin jiru waan ta'eef. Du'a sareerra du'u irra dubbattee gabbaatee du'u isa ajjeesu si wayya. Du'uu namni waan hin oolleef. Guyyaa nafsiin kan kee dabartu hin beektu dhugaa dubbattee dabaruun si wayya gara. Ummata kan keetiif iyyitee jechuudha. Kanaaf ummanni akka ummataatiin walii dhaabachuu qaba. Ummanni qaamni hidhate keenyas ka ala jiru ummata kana wajjin dhaabbachuu qaba. Adda irratti ummata kana wajjin yoo dhaabbanne isa seenaa gaafata. Anatti adda bilisummaan ummata Oromoo adda yeroo kanatti du'a ummata kanaatiif quuqama ummata kanaa irratti gabbahee dhufee ummata kana waliin du'ee yoo hin ta'in yoo ummata kana daangaan dhaabbatini jiraachuun isaa naaf homaa miti. Anillee jiraachuun kiyya homaa miti. Ummata kiyyaaf gabbeen dubbadhu taanaan. Ofii kiyyaa jiraachuu filadhee ukkaamamee garaa kiyyaaf jiraadha taanaan jiraachuun kan kiyya homaa miti. Kanaaf adda bilisummaan ummata Oromoo illee gabbahee ummata Oromoo ladda dhaabbatee waan dhufaaru kana qolachuu qabu ummata wajjin. Maaliif already maqaa isaaniitiin du'aa jira ummanni waan ta'eef. Shaniin hadhan jirtu shaniin gabbaatee hin dubbanne shaniin nu hin jira jettee qaamni shanii gabbahee dubbatee hin jiru ummanni maqaa shaniitiin dhumataa jira. Kanaaf ammoo isin wajjin jirra waan jedhan ammoo gabbaanii ummata kana wajjin dhaabbachuu qaban isaanillee. Okay, hedduu galatoomii yaada dansaa kaastee dhugaadha wanti kuni baay'ee wanta walxaxaadha. Ummanni agartee mootummaan qabne ummanni mootummaanuu isaa diina ammoo diina biraa ammoo qaama isarraa qolatu hin qabu. Ufii isaa ammoo akka ofirraa hin qolanne immoo mootummaadhaan hidhachiifamee ummata nagaa irraa meeshaan hiikamee ummata lolchiisuu barbaadan yookaan ummata mo'achiisuu barbaadan sanatti immoo meeshaa hidhan taate ummataaf illee immoo rakkoodha. Kanaaf ummanni kun amma keessaa kana wajjin wal qabatee wanti jiru wayyaaneen amma yeroo lolli waggaa tokkoof gaggeeffamaa ture keessatti rakkoo irra gahaa ture qabatamaan yeroodhaan karaa tiwutarii karaa miidiyaalee karaa qaama dippiloomaasii dhaqqabsiisuu qabanii hatattamaan dhaqqabsiisaa turan. Amma Oromoon karaa hedduun miidhamee jira. Miidiyaaleen Oromoo gabaasanii dhiisuu saniyyuu gabaasaniyyuu ragaa qabatamaa argachuu dhiisuu danda'anii ummanni kuni tanaan dura amma fakkeenyaaf Wallagga keessatti naannaa aanaa giddaa ayyaanaa natti fakkaate ummanni Amaaraa naannaa nasi jiru miidiyaan tokko dubbisee yaada isaan kennaa turanii nuti shaniin nu ajjeesaa jiru tokko illee hin jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoos nu ajjeesaa hin jiru. Kan nu ajjeesaa jiru mootummaadha. Qaama hidhatee kan qaama mootummaatu nu ajjeesaa jira. Kun maal agarsiisa? Diraamaa mootummaan ummata naannaa sana harka kennachiisuudhaaf ummata sana jilbiinfachiisuudhaaf diraamaa hojjetee achi keessa nama Amaaraa tokko nama 3-4 loltoota mootummaatiin ajjeefamanii achi booda immoo shaniin isa ajjeeste jedhaniiti ummata sana irratti ummata walirratti kakaasanii gidduu kanatti immoo umrii aangoo isaanii dheereffachuudhaaf diraamaa dalagamaa jiru. Garuu immoo sun taphni siyaasaa isaan aangoo isaanii dheereffachuu fi taphatan akka jirutti ta'ee isaan akka namaatitti warra yaaduu danda'u miti. Maal jenna? Waggaa 27 guutuu wayyaanee wajjin ummata Oromoo duguugaa bahee warra muuxannoo sana amma immoo addatti sirna naftanyaa jalatti maxxananii ifatti amaraawwachaa jiran. Haaraa miti Oromoo ajjeesuun Oromoo irratti diraamaa dalaguun isaaniif haaraa miti. Oromoo irraa
Oromoof waan gaarii hojjetan jennee eeguun keenya gowwummaadha yoo ta'e malee isaanirraa waan gaarii illee wanta eegamuufi. Garuu immoo gidduu kanatti immoo uummanni miidhamaa jiru baay'ee garaasi nyaata. Miidiyaaleen keenya beektonni Oromoo waan kana hojii isaanii godhatanii irratti hojjechuun ammallee baay'ee hafa. Maal jennaan ragaa qabatamaa amma dhaabbilee mirga namoomaatiif falman yeroo baay'ee amma ragaan sagalee Oromoo maaliif hin dhagahamu addunyaa irratti? Sababii hin dhagamneef ragaa qabatamaan dhiyeessan. Wallaggatti namni 200 ajjeefame. Namni 200 sana maqaadhaan yoom eenyuun akka ajjeefame kana namni jala bu'ee ragaa sana qulqulleessee qaama barbaachisuuf dhiyeessu hin jiru jechuudha. Namni 200 ajjeefame jedhanii qofa gabaasanii dhiisuu jechuudha. Barsiisa asirratti waan jiru laal. Gaafa OMN biyya keessa seenee wantoonni hedduu ba'aa turan. OMN seenee uummata gaafatee uummata wajjin dalagaa ture waan hedduu baasee ture. OMN afaan ummata taanaani OMN balleessan. OMN balleessanii Jawaariin hidhan. Meeshaalee OMN hunda mootummaan kun guuratee jira. Sigale actually Abiy Ahmed hajan waggaa 27 warra wajjin ummata Oromoo ficcisiisaa kallattiidhaan ka ture qaama tokko. Qaama ammaan tana biyya bulchaa jiru miti. Waggaa 27 gaddeebinee olaallee ummata isaa wajjin kallattiidhaan Oromoo ka ficcisiisaa ture. Irreecha irratti ummata dhumateef itti gaafatamaadha innis. Mootummaa darbee wajjin jechuudha. Adda ammoo kaan mar kaleessa dhageetti qabda actually. Gaafa Tigreen jirtu ati dhageetti qabda. Adda ammoo dhageetti hin qabdu. Isima san Tigreen teessoorra garaagarummaa hin qabdu. Siyaasarra garaagarummaa hin qabdu. Garaagarummaa qabdi. Waliiti walajjeefti barjaarris. Biyya irratti garaagarummaa hin qabdu. Dhugaa irra garaagarummaa hin qabdu. Waa'ee saba isaanii irra garaagarummaa hin qabu uummanni. Achi garaagarummaa hin jirtu. Wanti adda garaagarummaa hin jiru kana Tiwiiteriidhaan waan biraatiin addunyaa irratti bahanii of beeksisuun tokkummaa isaanii agarsiisa. Gaafa biyyaa tokko gaafa siyaasaa immoo teessoo qabdi jarre. Akkuma uummata kanaatitti sirriitti wal ooftee wal nyaattee wal booressitee walitti dachaatee gaafa biyyaa dhufte gaafa giiteen dhufte harka wal qabattee walii yaati. Jaarsota gugurdoodha ka duula irratti gabbahee duula kanaan deemaa ture bare. Abbootii qabeenyaa biyya alaa irraa dhuftee gad dhuftee uummata kanaan deemaa turte. Maaliif waan biyyaatiif waan ta'eef waan dhiigaa waan ta'eef waan lafee waan jiraachuu fi jiraachuu dhabu waan ta'eef jechuudha. Waa'ee eenyu Oromoon dhumataa jira jedhee waa'ee dhimma uummata Oromoo kanarratti gabbahee namni dubbatu. Eenyu ka Oromoof dirmate mee achi qaama mootummaa keessaa. Abiy Ahmed jechuun gaafa Geetaachoon Asaffaa waan Geetaachoon Asaffaa balleessee itti gaafatamuun Abiy Ahmed itti gaafatamu. Isa waan tureef namni ragaa dhiyeessaafi ture. Isa namni nama ajjeesisaa ture waan tureef. Garaagarummaa hin qaban. Geetaachoo Asaffaatii fi Abiy Ahmedinaaf garaagarummaa hin qaban. Dhimma raawwachiiftuudha bara. Ba'antiin baleelaa badirgiitu usti kaalla anta adraagiina sin jedha warreenu. Homa wanti irra diban hin jiru. Kanaafuu qaamuma kanatti dhufee biyya bulchaa jira. Ilmoo leencaatiin bineessan jettu bara. Ilmoo leencaa leencuma. Addalee waan umsara raawwachaa jira. Addalee uma santu raawwataa jira. Kaleessa at least dhageettii qabda kaleessa xiqqoollee haa ta'u. Adda irratti dhageettii hin qabdu. Maaliif? Oromoo si bulchaara kaa. Oromoo biyya bulchaara jedhanii addunyaa wanti si beektuuni Oromoo biyya bulchaaraan beekani. Oromoo du'aaru addunyaan quban qabdu. Kanaaf uummanni keenya ofii isaati afaan walii ta'uu qabu. Ofii isaati gaachana walii ta'uu qabu. Dhugaa du'uun kan keen oolu, dhugaa dubbadhu du'i, uummata kan kee ladda dhaabbadhuti du'i. Anaa miti seera kan. Anaa miti ilmi kiyyallee itti lufee waan kana hin deemu. Kun waan lafa ga'a. Ilmi hadhalillee gabbahee waan kanaan hin deemu hin falmata. Sirna dhufaaru kan. Jaarraa 21ffaa keessa jira. Yeroo cadhifnee duunu keessa hin jirru. Dubbannee ifaan ifatu uummata keenya bira dhaabbachuu mirkaneessine du'a saree du'aatti bara uummanni keenya karaa gubbaa bahanii. Hin jiraadha so jedhu bar du'aa jira. Dubbadhuuti du'i. Uummataaf dubbadhuuti. Uummataaf dalagiitti du'i. Uummataaf dalagiitti dabare seena si qaabata. Addas Hacaaluun goota keenya. Jawaar Muhammad wanti jaaladhuuf waa takkaaf. Uummata kana wajjin dhaabbadhee uummata kana wajjin too. Eenyuun illee abdadheen dhufni jedhee bara uummata Oromoo abdadhee dhufee.
akkana ajjeesanis akkana hidhanis hin beekaa jedhee jira bara. Dhugaa dubbatee hidhamee be. Deebuun danda'u hin danda'a. Osoo quuqama sabaan qabaanne jechuudha. Amantaadhaan, eenyummaadhaan, gosaan qe'een addaan hin baafneen. Oromoodhaaf iyyaa ture, Oromoodhaaf hidhame. Adda Oromoon isaafuu afaan hin taane. Hirriba irraa hin dammanne Oromoon. Oromoon miiliyoona 30 waliin jiraate, miiliyoona 30 nama bar Jawaar hin qeequ mootummaa wajjin. Hagana waliin beennu nu. Hagana walirraa fagaanneerra nu. Orma akkamiin nu cabsu. Okay, waan dassaadha. Dhugaadha wanti uummanni keenya keessa jiruu fi haalli irra jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhugumatti uummanni keenya dammaquu qabaa. Wanti falli jiru falli takkatti qofa. Tokkummaadhaan ka'anii mootummaa nama nyaataa, mootummaa teessoo fi malee lubbuu uummataatiif dantaa hin qabne kan mootummaa maqaa isaatiif malee maqaa sabaatiif, maqaa uummataatiif, eenyummaa uummataa, lubbuu uummataatiif uummanni beelee dhumatee dantaa hin qabne kana ofirraa kaasuun barbaachisaadha. Kana qofa otoo hin taane amma uummanni keenya illee waliin birmachuu qaba. Amma fakkeenya akkuma amma kaasne yeroo kutaan tokko tuqamu kutaan tokko taa'uun mootummaadhaaf advaanteejii. Siin jedhee quba shanan harkaa kana hidda tokko waliin qaba. Kanaaf maaliif Wallagga ajjeefamaa jechuu danda'u qaba. Kutaan amma beektaa mootummaan isaanillee jaallateetii miti. Achiillee namni illee du'aa hin jiru jechuu miti. Nama ajjeesaa jiru, nama humnoonni nageenyaa guyyaa guyyaatti nama ajjeesaa oolu. Garuu ta'ullee gaafa tokko tuqamu akka yeroo sirna wayyaanee sadi gaafa mandiin tuqamu gaafa amboo tuqamu harargeen ka'ee baalee ka'ee gujiin ka'ee gaafa akkasitti falmu san akkasitti ka'ee falmuu qaba jechuudha. Akkuma ammati kaasde dhugaadha. Yeroo kanatti amma wanti sirna kaan irraa adda godhe osoo adda biyyi bakka amma teessoo biyya amma irra taa'e kan odoo amma qaamni biraa kan nafxanyaa yoo haa ta'u odoo irra taa'ee jiraate Oromoon haga kana gabrummaa keessa taa'u dhageettii illee dhabu addunyaa irratti illee haga kana gabrummaa keessa illee taa'u falmatee ka'ee tokkummaadhaan jijjiirama tokko fidachuu danda'a jechuudha. Garuu immoo akkuma atuu jette miliyoona 60 isa miliyoonni 30 kaarra taa'ee abiyyi waliin harka dhawu. Ummata dhumachaa jiru, ummata beelaan dhumu, ummata waraanaan dhumu, ummata buqqa'ee qe'ee isaa irraa aduu keessatti, rooba keessatti, badhee irratti faca'ee daa'immanii manguddoon rakkatu kana isaanitti mul'atu. Isaanitti kan mul'atu abiyyiin teessoo abiyyi takkatti qofatti mul'ata jechuudha. Kanaaf rakkoolee akkanaa kunniin sababbiin isaa addunyaan illee kan gama dippiloomaasiitii illee dhaga'uu didde Oromootu bulchaa jira. Oromoo bulchaa jira qofa osoo hin taane akkasiin jedhe amma rakkoon kun xiyyeeffannaan guddaa antanaan durallee waan namoota irraallee namoota qaamolee tokko tokko irraallee waan dhagayeef waan kun rakkoon Oromoon qabdu guddaan ragaa dhiyeessuudha hanga ammaatti. Yeroo sirna wayyaanee keessatti qofa fooyyee ture amma garuu nama du'e amma Karrayyuu Walloon keessatti dheengada nama 57 akkasitu ajjeefame yeroo tokkotti jechuudha rashaname. Namoota sanniin maqaadhaan dhiyeessuu hin danda'amu. Hin dhiyeessine maqaadhaan. Ragaalee akkasiin dhiyeessuu dhabuun ajjechaan Oromiyaa keessatti baay'ate kun immoo daataadhaan qindaa'uu dhabuun qaama barbaachuun ga'uu dhabuun ajjechaan mootummaan inumaayyuu idileeffatee akka inni guyyaa guyyaadhaan ajjeesaa deemu. Amma otoo beektaa akka tokko ibsi Amnesty International yeroo garaagaraatti baasu mootummaa irratti dhiibbaa fidaa ture. Mootummaan haga tokko harka isaa dachaafataa ture irra. Kanaaf isa kanallee ragaa argatee qaamoleen kunniin illee amma ragaa gara kaabaa kana malee gara Oromiyaa keessatti waan ta'aa jiru kan tokko iyyuu gabaasuutti hin jiran jechuudha. Kanaaf inni kun dadhabbina eenyuti qaama kamirraallee dadhabbina eegnuu miti dadhabbina hayyoota keenya bira miidiyaalee keenya bira namoota aktivistoota Oromoo bira jiru jechuudha. Kanaaf wanta kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Kanaaf marii keenyallee xiqqoo gara xumuraatti geennee jirra. Kanaaf amma dhumarratti akkuma yaadaatitti mee amma yaada amman kaasee kanarratti wanti dartoo jiraate yaada goola baatiin jechuudha. Amma laale qaamni mormii yookiin qaamni Oromoof mormuu danda'u qaamni siyaasaa lammaffaan biyya keessa hin jiru. Oromoodhaaf dirmachuuf yookaan immoo faallaa mootummaa qaamni dhaabbatu biyyatti keessa hin jiru. Kuni Oromoo irratti wanta ammaa tana raawwatamaa jiru akkuma bara Mangistuu kan Qaayyi Shibbir jedhaniituma jimlaadhaan nama ajjeesu, jimlaadhaan nama reeffa karaa irratti guuru waan akkasitti raawwatamaa jira. Wanti bare Mangistuu Hayilamaariyaamiitiin adda isa godhu hin jiru. Barataa guuree waraanatti hin deemaa jira miti haadha jala. Uummata gabbahee rashanaa jira miti. Bara sanillee bara dargii Mangistuu Hayilamaariyaamillee wanni inni hojjete kanuma. Bara dargii wanti dalagame kanuma. Kanaaf wama mootummoota gad darbanii kaanii gadi dhufee takka takkaan hojii isaanii raawwataa jira. Adda Mangistuu Hayilamaariyaam barattoota guuree gara waraanaa guuraa ture.
ummata fixaa ture qay shibbiriidha jedhee jimlaadhaan ummata ajjeesaa ture oromoollaadha waan akkasiitiin maqaa shaniitiin itti kennanii fi nama 30 nama 50 nama 100 humaa miti nafseen ummata oromoo humaa miti isaan biratti kanaafi namni takka mee biyyatti takka keessatti of duuba isaa deebisuu biyya amaaraa takka keessa deemee ture asii magaalaa isaanii guddoo ammaan tana mootummaa federaalaa taa'usan jechuun muuziqaa maanillee afaan biraa dhageenye magaalaa san keessa guyyaa afurii bulee muuziqaan jechuun oromiyaa keessa kootu naannoo kami naannoon sabaaf sablammiin keessa jiraatu oromiyaa afaan Tigiree afaan Oromoo afaan walaamoo afaan Hadiyyaa afaan Kambaata afaan Oromootiin dhageettu bar oromiyaa keessatti aadaa namni calaqqisiisu oromiyaa keessatti ummanni sabni biraa ka jiraatu oromiyaa keessatti biyya warraa deemee ilaali saba tokko argitu saba Amaara malee maaliif waan isaan hin jiraachifneef daangaa kuttee daangaa qaxxaamurtee dhufte daangaa namaa irratti nama takka irraa ajjeesanii miidiyaa ololli miidiyaa guyyaa guutuu waan san faarsaa oola kanaafi an akka oromootitti oromoof wanti dhaabu wanti nu baasu tokkummaadha wal qeequu miti walii dhaabachuudha walii dirmachuudha waliif haa dhaabbannu ammallee wallaggaarra waan ta'aa jiru walloonirra waan ta'aa jiru arsiif gama arfaniinuu oromoon akka oromootitti oromoof haa dirmatu mootummaan hin darba wanti hin darbine ummata mootummaan hin kufe wanti hin kufne seenaadha waan kanarratti seenaa sii dubbata waan ta'eef ummanni akka oromooti oromoon harka wal qabachuu qaba waliif dhaabbachuu qaba waliif gaachana ta'uu qaba akka oromootitti harka wal qabannee waliin deemnee wal dhageennee ummata keenya manhidhaa keessatti maqaa oromootiif oromummaa qofaadhaaf dararamaa jiranis oromoon akka oromootiif waliin kaatee ummata kanas baafachuu danda'u qabdi ummata kanaafis eeddoo godhuu danda'u qaban oromoon kanuma waan qabdu tole hedduu galatoomii akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kuni sagantaa gungumaati sagantaa gungumaa keenya har'a as waa'ila kiyya dureessa jabaa wajjin geggeessaa turre kanumaan tumurraa sagantaa itti aanuun hanga wal agarrutti turtii gaarii isiniin jecha qophiilee BBM biroo wajjin akka turtan gamanumaan isin affeera fayyaa nutaa galatooma.